akkatti baanu malee akkatti galuu hin beeknu. Hin hojjenna jennee baanaa waan nu qoonnamu immoo hin beeknu jechuudha. Maaliif biyyi namaa kun baay'ee ulfaatti. Dhugaa rabbii baay'ee tokko ani garuu maaltu na gaddisiisee mucaan kun mana ari'atamuu isheettis hin gaddine reebamuu isheettis hin gaddine maaliif chaayilenjii jirudha jechuudha. Miidhamanii ka'aniitu immoo miidhagu malee osoo hin miidhamiin miidhaguun hin jiru biyya lafaarra jechuudha. Haa ta'u garuu daldalamaa biyya itti ergu dhabee immoo birrii yoo nyaachuu barbaade qarumaan nyaatee sin ergu hin jiru kan fuudhee beerotitti ergu tokko. Kan lammaffaa immoo kan ishee beerot filattee beerot deemtu. Maal jechuudha? Biyyi suni lola guddaarra akka ture namni kamuu dhagayeera. Namni kamuu hin beeka. Isa daldalaas ta'e isa deemus yoo ta'e jechuudha. Qoratee malee hin adeemu. Nagaan moo hin daganne? Nagaan waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu maamila koo kan taatan kan hin ta'inis xinnaanis guddaanis beekaanis wallaalaanis nagaan koo lafuma isin jirtanitti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Ani nagaa kooti gooftaatti haa tolu. Yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee mucaa kana baay'ees na aarsee an rakkachuun shidan aarsine. Namni kamuu rakkate malee gara jireenyaatti hin darbu. Maalumaaf daldaloonni birriif jedhanii ijoollee keenya hamma yoomitti akkasitti boosisu. Beerot maaliif ergu? Isheen hoo beerot deemummaa jaa maaliif ishii jettee beerot kana dhufti? Rakkoo guddaa qaba namni keenyas osoo rakkoon akka jiru beeku akka horii oofame qe'ee rakkootti seenee rakkoorratti rakkoo dabalata jechuudha. Fakkeenyaaf ani yeroon jalqaba biyya kana dhufe biyya lama naa kenne daldalaan sun jechuudha. Suudii, Joordaan, Limnaan naan jedhe. Ani immoo Dubaay malee biyya kana sadan keessa yaadni koo hin jiru. Ani hin deemu biyya kana sadan hin deemu jedhe. Dafee sii dhufa barnaan jedhe. Dafee sii dhufa. Dubaay hojii baay'atti. Dafees namaa dhufe. An carraa kiyyaan eeggadhaa. Dubaay man ani hawwiin koo Dubaay waan ta'eef Dubaay man eeggadhaa. Ara maal taatee hin tura haa turu waggaayyuu haa taa'uun jedhe. Lakka isaan birriif jedhanii tokko oofanii tokko fidatu tokko oofanii tokko fidatu. Hiree hundumtu hiree keenya jiraanna. Daldalaan waan ittiin nama sobuu fi waan ittiin nama sossobu hin dhabu jechuudha. Ijoollonni keenya deemanii jiranis ta'e kanaa deeman akka hin nyaatamne. Isa dura miidhamerraa barumsa fudhannee inni booda irra deemu ogummaa qabaachuu qaba. Yommaan ogummaa jiru ogummaa hojiis haa ta'u yaa tooftaa itti jiraatanii fi tooftaa itti nama faana walii galan tooftaa itti nama amansiifatan yoo qabaatan hin rakkatan. Amma mucayyoon kun ji'a sadii afaan maal beekti? Afaan hin beektu seeraan hin barre afaanii ji'a sadii jechuun akka kootti xiqqoodha. Garuuti haa dhaqxu torbee lama haa geessu amala ishii horiitii fi horiin ishii garraan miidhaaf duubi ishii ilaalama deemti ji'a guutti. Ji'a kana keessatti jijjiirama argiti. Ji'aaf torbee lama teesse. Yoo isheetii ta'e teesse. Yoo isheetiin ta'e maaliif biiroo ishee geesse sanatti maaliif hin bilbilanne? Amma akka saree gadi darbatamanitti maaliif eegu? An tokko kana kan gaaffinatti ta'u. Lammaffaa ammoo madaamitti himtiyyuu fidatte erga fidatte maaliif gadi ariiti? Silaa beerotiin sanaa ijoollee addasiin hin deemanii jechaan dhaga'an. Akkamitti ijoolleen afaan hin beekne deemuu danda'an? Erga fudhattee hoo maaliif baaste gadi? Akka ilmoo saree gadi darbatti ayyaanaan. Isheen ayyaana hin beekin malee mucaan kun hin beekti. Hamileen ishii gadi caba jechuudha yeroo kana. Amma mucaan kun baay'ee reebamteetti. Fuulli ishee momocorameera. Funuunnis funyaaniin ishee baheera. Harki ishees momocorameera. Naasuu miira raasuu keessas jirti. Manaa bahanii biyya ormaatti rakkatu kanas ishee faara waan ta'eef cinqin isheetti dhagahama. Gaafa kana hoo daldalaan ishee geesse sun yookiis immoo biiroo ishee geesse sanatti bilbilatti koottan fuudha rakkina keessa jira yoo jette yoo isaan didan gara Oromootti iyyatti. Garuu mucaan kun tokkoffaa maal miidhamte addisi biyya sanaaf taate biiroo isheetti illee himachuu hin dandeenye ta'a. Ijoolleen ganaa dudduubarra deemanii
moobaayilii isaanii bitatanii akkaataa itti lookeeshinii namaatti ergatan akkaataa itti rakkina ofii namatti himatan yoo baratanii deeman malee dhugaa rabbi baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaata jechuudha. Rabbi immoo erga manaa nu baase biyya ormaa keessatti nu rakkisiin. Akkuma ta'u ta'e nu jiraachisee nagaan maatii keenyatti nu haa galchu. Hamtuun biyya ormaa baay'ee ulfaatti. Haati biyya ormaa baay'ee ulfaata. Qilleensi biyya ormaa baay'ee ulfaata. Rabbi hin gahaa jedheema biyya keenya keessatti biddeenuma gaarii nu baase Oromoon keenya akka biyyaan hin baane nuufaa godhu malee jireenyi biyya namaa kunis ulfaata. Amma dhaqanii nu nuffanii natti fakkaata. An takka taa'ee hindee nu nuffanii moo itti baay'annee mun jedha. Maaliif kunoo akkasitti akka ilmoo saree gadi nu darbatu kabaja dhabne Filiiphiinii otoo ta'e dhugaa rabbi akkas gad darbachuu miti ija hamaa yoo ilaalan yoo hin barbaanne ala xuula biiroo geessu keenya hoo kaballaa dhiitichaa sunuu kabajni hin jiru akka ilmoo saree xalaxalanii gadi nu darbatu. Ara rabbi inga hanuunaa jedhu silootii godhaa warri bakkuma jirtanitti hundumti keessaniyyuu maaliif baay'ee ulfaata jiruun biyya namaa kuni ofii isaatiiyyuu ba'aadha. Ba'a namarratti dabala. Rabbi immoo mucaa kana furmaata haa kennuun jedhaan gama koo.